Abaa'oon barri 2026 bara nagaa fi tasgabbii milkii fi injifannoo haqaa fi dhugaa akka ta'u hawweetti jira. Ambaasaadar Diinaa Muftiidhaa gaafiin hulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu baroota 30 caalaaf gaafii awwaalamtee turte jedhan. Jarmanitti hattuun baankii cabsuudhaan yuuroo miiliyoona 30 ol saamuun dhaga'ame. Bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya durarratti ka hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine muddee 31 bara 2025 miidiyaa harka keessanirraa Soof Umar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa kan isin biraan ga'aa jiru an Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatti dabarra. Abaa'oon barri 2026 bara nagaa fi tasgabbii milkii fi injifannoo haqaa fi dhugaa akka ta'u hawweetti jira. Abaa'oon uummata Oromootiif qondaalota isaatiif miseensota fi hoggantoota isaatiif akkasumas ammoo deeggartoota isaatiif ergaa baga geessanii dabarseetti jira. Abaa'oon barruu gama toora fuula miidiyaa hawaasummaatiin gallakkisee jiruun barri haaraan kun bara uummanni Oromoo keessa isatti nagaa fi tasgabbii milkii fi injifannoo haqaa fi dhugaa isaa itti argatu akka ta'u hawwii qabu ibseetti jira. Miseensonni hoggantoonni fi qondaalonni isaa qabsaa'onni Oromoo hundi deeggartoonni fi firoottan qabsoo Oromoodhaa hundi uummanni Oromoo bal'aa fi lammiileen Oromiyaa hundi baga bara 2026 nagaan geessan nagaan geenye jee ka jiru yeroo ta'u barri haarooyni kun bara uummanni Oromoodhaa keessoo isaatitti nagaa fi tasgabbii isaa itti argatuu fi milkii fi injifannoo itti gonfatu bara haqaa fi dhugaa isaa itti argatu akka ta'uun hawwajee jira. Barri moofaan dabree barri haarooyni yeroo dhufu milkii hawwuun kanuma jiru kajee dhaabichi barri kun bara nagaa fi tasgabbii akka ummataaf ta'uu fi dhaabe isaaniitiifis bara gammachuu fi nagaa akka ta'u hawweetti jira. Ambaasaadar Diinaa Muftiidhaa gaafiin hulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa turte gaafii baroota 30 oliif awwaalamtee turte jedhan. Itoophiyaan halluu hulaa galaanaa itti dhabde beekamuu baatus waggaa 30 dura Itoophiyaan biyya hulaa galaanaa qabduu fi biyya daldala guddaa gama buufata galaanaatiin geggeeffachaa turte ta'uu isaa mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimma nageenyaa fi hariiroo alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii himaniitti jiru. Ambaasaadar Diinaa Muftiin Itoophiyaan hulaa galaanaa haala hin beekamnee fi haala sirrii hin taaneen akkasumas ammoo marii takkaan malee baroota dura dhabuu isiidhaa yaadachiisanii ka jiran hoggaa ta'u haalli biyyoonni humna qaban Itoophiyaa itti hulaa galaanaa dhabsiisan ammoo shira guddaadhaan ta'uu ibsaniiti jiru. Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu qofa osoo hin taane jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftiidha waggoota 30 dabran kana keessatti waa'een hulaa galaanaa gonkumaa akka hin kaafne Itoophiyaan waan hulaa galaanaa akka hin dubbanne taasifamteetti turte kajaan dabalataanis ammoo gaafiin hulaa galaanaa mana marii bakka bu'ootaa irrattis taanaan mana marii federeeshiniitii fi marii ummataati irratti akka hin taane qaamni yeroo san biyya bulchaa ture akka hojii godhatee taasisaa ture Ambaasaaddartichi ibsaniitti jiru. Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu qofa osoo hin taane sababa hulaa galaanaa kana akka hin arganne taasifamteef ammoo irra caalatti qaamni yeroo san biyya bulchaa turee fi qaamni ammoo hulaa galaanaa tana dhuunfatee jiru yeroo san dhooysaadhaan waliigaltee qabaachuu isaaniiti kajaan Ambaasaaddartichi sirni yeroo san Itoophiyaa bulchaa ture osoo ummata hin mariisinii fi marii tokkoon irratti galaana diimaa dabarsee kennuu isaatis Ambaasaadar Diinaa Muftii yaadachiiseetti jira. Yeroo sanitti jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftiidha sirni Itoophiyaa geggeessaa turee fi warri amma hulaa galaanaa kana dhuunfatee jiru waliigaltee dhooysaadhaa tashiraati qabanis jaaniitti jiran. Murtiin yeroo san taasifamtee turtes ammoo murtii fedhii Itoophiyaatii fi baay'ina ummata Itoophiyaadhaa ilaalcha keessan galchine kajee Ambaasaadar Diinaa Muftiidha ummanni Itoophiyaadha sababa hulaa galaanaa tana dhabuutiin hedduu miidhame akka jirus ibseetti jira. Ambaasaadar Diinaa Muftii dhimma hulaa galaanaa irratti haasaa taasisan kan ittuma fufuudhaan Itoophiyaan kallattii hundaan akka cimtuufis manni marii bakka bu'oota uummataa hojjechaa jiraachuu ka'eeran dabalataanis ammoo jaan gaafiin hulaa galaanaa Itoophiyaadhaa tan bara 30 oliif awwaalamtee turte akka kaatuuf ammaan tana sababni ijoon hedduun uumamuu ibsaniiti jiru. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu kan qabdu karaa nagaatiin akka ta'es Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsuudhaan gaafii hulaa
hulaa galaana Itoophiyaadhaa milkeessuudhaaf ammoo karaan sirriidhaa dippiloomaasii qofa ta'uudhaas akeekaniiti jiru. Sababni guddaan Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu barbaadduuf ammoo jaan ambaasaadar Diinaa Muftiidhaa biyyoota gaanfa Afrikaa jidduutti tokkummaa jiru daran cimsuudhaaf ta'uudhaas himaniiti jiran. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa Anil Kumar waliigalteewwan hooggantoota jidduutti taasifaman hojiirra oolchuuf hojjetamaa jiraachuu ibseeti jira. Waliigalteewwan hooggantoota biyyoota lameenii jidduutti taasifame hojiirra oolchuudhaaf hojjetaa jiran ta'uu Itoophiyaadhaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa ibsaniiti jiru. Waliigalteen hooggantoota Itoophiyaatii fi hooggantoota biyya Hindiidhaa jidduudhaatti yeroo dabre taasifame akka lafa qabatuuf Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa Anil Kumar hojjechaa jiran ta'uu isaanii ibsaniiti jiran. Waliigalteewwan hooggantoota Itoophiyaatii fi Hindii jidduutti taasifaman hojiirra oolchuu fi michummaa tarsiimoo biyyoota lamaanii cimsuudhaaf hojjetamaa jiraachuu Itoophiyaadhaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa Anil Kumar ibsaniiti jiran. Hariiroo biyyoota lamaanii gara michummaa tarsiimootti guddachuun daldalaa fi dinagdeerra dabruudhaan bal'ina tumsaa keessatti qooda guddaa qabu ta'uudhaas ambaasaaddartichi ibsanii jiran hoggaa ta'u Itoophiyaadhaatti ambaasaaddarri Hindii ambaasaadar Anil Kumar kana hajaan ammoo turtii miidiyaa biyyoolessaa Itoophiyaa News Agency wajjin taasisaniin yommuu ta'u Itoophiyaadhaa fi Hindiin biyyoota hariiroo yeroo dheeraa qaban ta'uudhaas yaadachiisaniiti jiru. Itoophiyaan Hinditti jiddugala aadaa biyyoota Afrikaa keessaa biyya takkittii qabdu ta'uu kakaasan ambaasaaddartichi aadaan Itoophiyaadhaa caalmatti Hindii keessatti akka agarsiifamtuufis katumsan ta'uu ibsaniiti jiran. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa torbaanitti yoo xiqqaate balalii 30 gara Hindiidhaatti kataayisu ta'uudhaas dabalataan Itoophiyaadhaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa ibsuudhaan daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa jaan ambaasaaddarri kun ambaasaadara aadaa Itoophiyaatis jechuudhaan ibsaniiti jiran. Daawwannaan ministeerri muummee Narendra Moodiidhaa hordofee hariiroon Itoophiyaadhaatii fi hariiroon Hindii wajjin qabaachaa turan gara michummaa tarsiimootti guddachuun isiidhaa ammoo jaan ambaasaaddartichi biyyoota lamaaniifis qooda dinagdee fi hawaasummaa akkasumas ammoo daldalaatirra kadabre hariiroo roga maraa ka daran fuulduratti tarkaanfachiisu ta'uu ibsaniiti jiru. Hariiroon biyyoota lamaanii gara michummaa tarsiimootti guddachuun kun ammoo gama daldalaatii fi dinagdeerra dabruudhaan tumsa roga maraa kafidus ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Hindiidhaa michummaa tarsiimootti ol guddachuun tumsa kibba kibbaa kan cimsuu fi biyyoota tumsa idil addunyaa qaban kadagaagsu ta'uudhaas Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hindiidhaa ambaasaadar Anil Kumar ibsaniiti jiran. Oduu xumuraatii fi oduu biyyaalaa isinii qabannee dhiyaanneen Jarmanitti hattuun baankii cabsuudhaan yuuroo miiliyoona 30 saamuun dhaga'ameeti jira. Hattuun baankii lixa Jarmanitti argamtu takka cabsuudhaan birrii Itoophiyaatti qarshii biiliyoona 5 fi miiliyoona 280 ol saamuu isiidhaa poolisiin biyyattii beeyiseeti jira. Jarmanitti saamtonni maashinii diriilii fayyadamuudhaan baankii lixa Jarmanitti argamu eega cabsan booda maallaqa biyyattiidhaa yuuroo miiliyoona 30 saamuu poolisiin magaalattiidhaa beeksiseeti jira. Dubbimaan poolisiidhaa akka yaada ejensi Faraansi Pireesiif kannanitti yoo ta'e ammoo saamichi kun namoota ogummaa hannaa sadarkaa olaanaa qabaniin karaawwate ta'uudhaas ibsaniiti jiru. Saamichi kun magaalaa Glenskirchen jedhamuudhaan beekamtutti baankii qusannaa Ispaarkeesii irratti karaawwatame ta'uudhaas poolisiin dabalataan ka ibse yeroo ta'u baankii kana namoonni saaman ogeeyyii hannaan professionaalii ta'an kanneen very professional executed ta'an jechuudhaan hoogganaan poolisichaa ibseeti jira. Saamtonni kun sanduuqota qusannaadhaa 3,000 ol cabsuudhaan sanduuqota san hunda keessaa maallaqaa fi warqii dabalatee mi'a garagaraa hedduu saamuudhaas ibseeti jira. Poolisiin waa'ee kanaatirratti ibsa miidiyaaleef kenneen wayitaa akeekkachiisni balaa ibiddaa dhagahamutti balaan saamichaa kun mudachuudhaas ifoo
dhugoomsee jiru yeroo ta'u seenaa Jarmal keessatti ammoo saamichi baankii irratti raawwatame kun saamicha isa olaanaa ta'uudhas dabalataan poolisiin Jarman ibseeti jira. Ammatti saamicha kana wal qabatee namni to'annoo jala oole kan hin jirre ta'uudhas dabalataan poolisiin biyyattii ibsaa dhimmicha irratti miidiyaalee biyyoolessaatiif kennaniin eeraniiti jiru. Namoonni ijaan argan halkan walakkaa konkolaataadhaan saamichi kun raawwatamu ammoo ragaa ba'aniiti jiru. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan raawwannee jirra. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufanii fayyadaa galatoomaa.